Senegalee amma inni nama uffata ofii baasee uwwise san jechuudha. Nama kana rabbi siniif haa kennu. Fakkeenya taa'u dhugaa rabbi fakkeenya inni ani jechuun just wanta deemu jirullee tilas quban qabu garuu wanta namni tokko gizee miidiyaa irraan jirtu huma dhageessa miti. Numan dhagaa numan bira darba garuu barreeffama isaa dhuma hanqa durarraa dhumatti dubbisee jechuun kabajaa inni kenneef achirraan immoo akkaataa inni itti isii ibse. Okay, diamond DTM jeeni hamileen irraan cabiin jeen. So namni akkana arkamu በጣም itti nama ajaa'iba jechuudha. Wallahi kanaafu akkana ta'uu qabdan malee nama salphisuudhaan hin fiigina. Amma isin wanti fidi warri haasawus warri raasu khajaalate khaisii jaalate abbaa manaa isii kun yoo isii waliin anqa dhuma du'a qofa adda nu baasa jeebar kana caala hin afree mardii isaamee warri kana amma dubbattan asit dhaabbachuu qabdan. Bakka hin jiru bar gizee hunda jechuudha. Gizee hunda namni hundi isinumaa deebisa barrakkanne wallahi ummata waa ajanda nama guuta gizee hunda akkuma kophaa haftan jechuu isinii kophaa haftan kun garuu eenyutu isinii dhiyaata garuu booda warri akka waa'ee namaa teessanii haasoo ta'uun kun eenyuma waliin jiraachuu deemtan namni hundi isinirraa maganfataa jira. Amma bar warra waa'ee isiisan waa'ee micoota narraa haasoo jiru kana qaanyeessee jira bar maal jee barreeffama afaan oromoo kan namni dubbisuun beekni jira jee yaadu maal jee du'a qofa anaaf si adda baasaa jee bar wanti feete dhufeellee wanta akka anaaf si adda baanuu narraa fagaatte malee silaan si bira jiraadhee si haammadhee imimaan keessarraa haqee maal natti tolaa jee barreeffama isa keessa ibse jechuudha. So barreeffama san akka waan Jawaar Mohaammed barreesseti ila dhumaa dubbise taa'ee maaliif nama dhugaa gaafa waa barreessu hin dubbista teessee jechuudha dararraa hanqa dhumatti. Isin galee an wallahi duraan gizee boonii emarree jeeyyu an news laalu jechuun akkasitti wanti hin jawun ture bakka seetuma garaa na balleessaa anaaf asliin ndaam gaafa wal fuutan sponsora isiniif taana maal jenneen anaaf aslii yoo yaadattan jechuu bakka akkanumatti gizee wanni jawu akkasitti itti dhaabbadhee isa dhageeffadhee irra dhaabbadhee isa waan inni jawu laaleen beekgoroo arra hedduun dinqisiifadhe an akka kiyyetti jechuu. Nama angizuma hundaa'u nama shamaras ta'e dhiiras ta'e nama tokko gaafa namni irra duule nama bira dhaabbatu annatti tola. Nama jechuun gaafa rakkoo beektan ilma nama tokko gaafa rakkoo beekte jechuudha. Nama gaafa rakkoo si dhiyeessee sirra darbe dhagaa gaafa san namni sun keetii miti beeki. Namni kee arra laallattee jechuudha. Gaafa addunyaan hundi dhagaa si darbitu achi keessaa gaafa gaariin tokko siif dhaabbate namni sun gizee hunda nama keetii jabeeffadhu jechuudha. Wallahi laazim gaafa nuti asirra miidiyaa kanarra nu arrabsan nama keenya nama meeqa adda barree jechuudha. Kan meeqa fooloo irraa kaafannee hundaa jira sinigalee asiin maakii teenya jabduu teenya jaana achiin deeman galabbatanii achiin deemanii na haasawa meeqaatu jira jechuudha. So as keessatti ndaa'u wanti akkanaa gaafa dhufe nama kiyyaa fi gaarii namni kee kamii adda baafatta. Namni kee abbaa manaa kan kee qofa saa kanatti jabeeffadhu dhugaa rabbi abbaa manaa gaarii qabda jabeeffadhu namni kan kee isa jechuu amma saa kanatti. Isa diina meeqa akkatti akka ati fooqirraa of darbitu si godhaa jiru keessaa si luqqisee jabaa kan kee jabeeffadhu isa abbaa feetiin dhageen kana budzanaa fataa jee jiraadha akkuma duraanitti maal goota nama jaalattu dila kana gabbee kasiyoonni jawte maal goota dhiirri ni jiraanu jechisiisee bar. Okay, wallahi